Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kam jirtan kabajamtootaaf jaalatamtoonni hordoftoonni barsiisa Oromaaf alhamdulillah naga kooti nageenyi kiyya kan jaalalaa kan kabajaadhaa bakka jirtan maras nagahu. Egaa daawwattootan kiyyaa viidiyoo irraa kana keessatti imoo ajaa'ibaatiin isin barsiisaa imoo beeksisa garagaraadhaa isinitti hin finne. Imoo beeksisa garagaraadhaa hin qabne jechuudha. Imoo za'aja garagaraadhaa hin qabne. Imoo beeksisa waan tokko ofirraa hin qabne. Imoo qulqulluu haala daawuloodii godhatanii bilbila keessan irratti akka ajaa'ibatti fayyadamuu dandeessaniin isin barsiisa. Egaa akkuma beekamu iimoon isin pilaastoorii keessaa daawuloodii gootanii itti fayyadamutti jirtan kun jechuudha. Ilaana garagaraadhaa namatti fiduudhaan baay'ee tokko nama jeeqa jechuudha. Fakkeenyaaf yeroo iimoo keessan irra galtanii namaaf bilbiltan jechuudha. Ilaana akkasiifaa isinitti fidee jechuudha. Kan amma asirratti argaa jirtan kana jechuudha. Kan akkasiifaa isinitti fideeti isin jeeqa jechuudha. Akkasuma yeroo namarraa cufattan illee jechuudha. Akkasitti kinoo viidiyoo akkasii isinitti fide jechuudha. Viidiyoo kan ammoo hanga daqiiqaa yookiin sekoondii 30 ilaaltan malee eksi sanallee isiniif fidee jechuudha. Isin galee eksi sanallee dhootanii irraa bahuu hin dandeessu jechuudha. Waan akkasiidhaan namatti fiduudhaan nama jeeqa jechuudha. Iimoon amma dura pilaastoorii keessaa daawuloodii godhatanii itti fayyadamuu turtan jechuudha isin galee. Egaa daawwattootaan kiyya gama barumsaatiin darbuun duratti warroonni YouTube chaanaala keenyaaf haarootaa tan baga nagaa dhuftan jechaa barumsa dabalataa argachuudhaaf chaanaala keenya sabiskiraayib gochuun dirqamadha. Yeroo sabiskiraabii gootan barumsi asirratti dabarsinu guyyaan nama dura akka isin bira ga'uuf mallattoo notifikashinii sana kilik itti godhaadha. Achi booda ool kajettoon irra kaayyadhaadha. Barumsi keenya yoo isinitti tolee isin gammachiise viidiyoo keenya laayik sheer gootanii namoota baay'ee biraan ga'uun dirqamadha. Egaa gabanumaan hanga barumsaa isin dabarsaa hanga xumura viidiyoo kiyyaatti obsaan faana turaan hordofaa isiniin jedha. Hayyee daawwattootaan kiyyaa iimoon amma isin agarsiisuuf deemu kana daawuloodii godhachuun duratti jechuudha. Wanti gochuu qabdan dursa jechuudha. Iimoo pilaastoorii keessaa daawuloodii godhatan kana ofirraa uninstall yookiin remove gochuu qabdan jechuudha. Isin galee ofirraa balleessuu qabdan jechuudha dursa jechuudha. Buusuun duratti jechuudha. Wal bira waan isiniif hin dalanneef wal bira waan install isiniif hin taaneef gad isiniif hin buuneef jechuudha. Haala kanaan install ofirraa godhaa balleessaadha jechuudha dursa. Dursa haala kanaan yeroo iimoo hamma dura qabdan ofirraa balleessitan jechuudha. Haalli iimoon amma isinitti agarsiisuu deemu kana daawuloodii itti godhatan jechuudha. Liinkii isaadhaa diskiripshin boksii viidiyoo amma ilaalaa jirtan kana jalaan isiniif kaa'e jechuudha. Egaa daawwattootaan kiyyaa diskiripshin boksii jechuudha. Viidiyoo amma ilaalaa jirtan kana jala jechuudha. Diskiripshin boksii jechuun as jechuudha. Qastii sana kilik gootanii achi booda haala kanaan liinkii as jalatti argattan jechuudha. Isin galee liinkii as jala jiru kanaan kilik irratti gootanii seentanii iimoo san daawuloodii godhatan jechuudha. Egaa daawwattootaan kiyyaa yeroo liinkii nuyi isiniif keenya irratti kilik gootan jechuudha. Haala kanaan weebsaayitii keenya kanarra isin fida. Achi booda gad deemtanii jechuudha. Asirra gad deemtaniiti gaduma deemtanii asirratti jechuudha daawulood kan jennu jira. Irratti kilik ni gootan. Achi booda haala kanaan asitti isin fide. Yeroo haala kanaan asitti isin fide yeroo tokkoof asirratti kilik ni gootanii awwaalee daawuloodii isiniif ta'a jechuudha. Daayirektii daawuloodii isiniif ta'a. Isin galee kunoo amma daawuloodii nu ta'a jira jechuudha. Haala kanaan daawuloodii godhatanii jechuudha. Yeroo daawuloodii godhatan jechuudha haalli itti fayyadama isaadhaa baay'ee tokko salphaa jechuudha. Kanuma akka duraan biyyattaniif jechuudha. Garuu ilaana gargaraadhaa isinitti hin fidu jechuudha. Isin galee hanga inni bu'aa obsaan eeggannuuti. Waan tokkollee isinitti hin fidu jechuudha. Waan ilaana gargaraatiin isin hin jeeqa tokkollee hin qabu jechuudha. Iimoo baay'ee tokko bareedaa ta'edha jechuudha. Egaa daawwattootaan kiyyaa amma daawuloodii nu ta'e xumura jira jechuudha. Irratti kilik ni gootanii daawuloodii godhatan jechuudha. Seetiin keessa ni galtu eeyyamanii kadhataniif rakkoon qabu. Haala kanaan install kan jedhamu kilik ni gootu. Salphumatti daawuloodii bilbila keessan irratti galchanii bu'aa jechuudha. Ni eeggatu jechuudha. Iimoon akka duraaniiti jechuudha. Garuu waan tokkollee ofirraan qabu jechuudha. Akkuma isin jedhe iimoo baay'ee tokko bareedaa ta'edha jechuudha. Ni banattan. Haala kanaan akkuma iimoo kamuu banattanitti ni banattan jechuudha. Amma lakkoofsi itti guutu. Haala kanaan banattu jechuudha. Koodii isiniif ergaa. Egaa daawwattootaan kiyyaa akkuma asirratti amma argaa jirtan jechuudha. Waan tokko ilaana gargaraadhaa hin qabu. Waan tokkollee za'aaja waan nama zaaju hin qabu jechuudha. Fakkeenyaaf bilbilee ilaallee jechuudha.
beeksisni duraan asirratti bahaa ture suuraaleen garagaraa sun jechuudha hin ba'u jechuudha yeroo diimaa ta'uunis nagumaan diimaadhaaf jechuudha ilaana nutti hin fidu jechuudha isin gara haala kanaan imoo bareedaa kana daawunloodii godhadhaati itti fayyadamaadha jechuudha kan duraanii ofirraa balleessa kan duraanii balleessan malee kun immoo bilbila irratti gadi isiniif hin bu'u jechuudha kanaafuu asirratti akka hin ta'uun gorree jechuudha egaa daawwattootaan kiyya isin gala jeetan abdii qabaa barnoonni keenya kanarraadhaa asirratti raawwata barumsa dabalataa argachuudhaaf viidiyoo keenya laayik sheer gootanii namoota baay'ee biraan ga'uu hin dagatinaa barumsa birootti nagaan walitti deebinutti waan hordoftaniif galatooma